qeerroo wallo inni maan nu se'a faannoo amaaraa se'a inni maan se'a liyyu hayli amaaraa se'a maalika uffanni kumaatamaan nu bira jira rumaa gayyaasanii godhatanii ittiin deemaa jiran abbaa kiyya alla kee dhumate amma booda nama rukutu hin beeku nama rukutu takka oromiyaa kutaa hunda keessatti waraanni adda bilisummaa oromoo hin agarre reenjariin poolisiin deemu huutuun isaanii poolisii uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatu uffata poolisii oromiyaa uffatan osoo poolisiin oromiyaa basaastuun takka walumaa gafii gurra qabanii ani woboodha echa abbaa keetii fiilee gurra qabee maara mooree jarii eessaa fuutee uffatte illaan maal isin warra baafan deebiiree jedhe amoorra kolfa caffee raamis tokko kolfuu dhufeeyyu akka caffee raamis sanitti isinitti kolfarra ele dhugaa jiitti ba mataa wal garagalchuun amma dubbiin tale ajaa'iba rabbiiti dhagasitti ba poolisii oromiyaa foto woboon magaalaa kana seente jedhee fiigain bira dhaabateetti eessa seente gabasatte ohoo itti achi garagalchee itti achi qabu abo maal jechuu aboon achi qabi ani woboodha ittiin jedhuun okay jedhee asuma rirrigatee cinaa kanarra xaxxaragatee akkana hojjechireetti haal godhare harka kellachuu bicha qawwee lafa kaayi abba garre nuti kaleessa sitti bilee nuti oromoon tu'inu siin jenne amma qawwee kee lafa kaayi gara mooraa qabsoo oromootiin dabalame amma kana amma nama takka beekee rukutuu hin danda'u dubbii nama dubbii durii miti bara dhugaa sii hima kaleessa galgala shakkii kanarraa akka ka'e waraana isaa abaan mansuuraa godhe abiyyiin ahmad informishiina kana biraan naa gaya abiyyi bira edana yoo ka bulu taate wal fixaa jirti isaa amma kanatti akkamiin waraanni keenya rukutaba maali kuni diroonii ka oofu akkamitti isin osoo laalle osoo wanta kaddan baafanne waraana rukuttu waraana 70,000 jechuun sadi rukutee balteerna takka bichaa seeta yeroo sadiitti deebi'ee dhikkitti godhe amma maal jedhe beektaa wayiitu dhaqeet osseenee waa bitadha jedhee maali kaa rakkoon maali jennaan maali kaa dogoggoratti dirooniidhaan waraanni Itoophiyaatii fi faannoo liyyu hayli amaaraatii fi humni addaa amaaraa daaraa ta'ee miti mana maratti galanii mimman gannaqanii booyaa jiran wanta akka harkatti nafne ta ummanni amaaraa ji'a torba tana lamaan keessatti ifaajaa turan guyyaa matakkatti harkaa geggeesse abiyyiin faannoo humna addaa amaaraa liyyu hayli machal lulluuqatee biraa tare gizee sadi qofaan dirooniidhaan siltii lolaan beeku ummata isaa amma wanni deemaa jiru kana walumaa galatti jarana amma sa'atii ammaa kanarratti 4 kiiloo jansan rakkoo jajjaba jira warroota ol'aanaa jeneraal Baacaa dabalatee jeneraal Biraanuu Juulaa dabalatee hooggantoota naannoo amaaraa rakkoo cima jira rakkoon jiru maali maallaqallee wal dhoorgachuu jammaran jedhan kun birri as kenni jaa kun birri hin jiru baajata fidaa jedhan amma kun barsiisaan birri mindaa keetii mallatteessi dirqamaan barataadhaan akkas kenna barattoota fidaa lolaaf yaa salaam yaa salaam bilsikinna way biyya bulchuu dandeeysan isin way biyya bulchuu dandeeysan gadda guddatu isinit dhagaama dhuga baay'ee mataan gaccabe waraana bilsikinnaa mootummaa biyya bulchaa jiru qaraayyuu dheessee finfinnee galee tama hafteeyyuu humna isaa waraana qabu kan fixee kan kamadeesse guuree hospitaala Adaamaa finfinnee kana guutuu waraanni guuteera nama guutuu laaskitii harkatti dhayatanii dhiiga kenna maalumatu waraana rukutaa hire qara dhiiga kennaadhaan harka ummata hiitanii fixxanii maal jechuu callistaniitiin wayita ummata kana jenne diddani amma nama mara asitti tushaa dhaatan kaan asitti tushaa dhaatan dhiiga kenni atillee dhiiga kenni dhiiga waraabaa callaa waraabaa maal gootan wanni fiddan takka hin jiru gatti taa'aa jiran tasgabbaaya oromoon tuffate oromoo jalaa dhagaya waan oromoon jedhu fudhadha dhageettan bakka waan takka salphinni har'a kunoo kana ta'e waraabaa taa'ee danda'a keessa adaanechiin fa'a ummata miskiina dhiiga hin qabne dhiiga keessaa gooysitanii akka jarruu socho'uu hin dandeenye godhaaran namumaa feellee kuni walumaa galatti abiyyiin eda akkasii salphate wallaahi waan salphinnaati waan badaadha amma shawaroobit jarana biyya biraa fakkaatteedhan inumaayyuu wanni garasii dhufu waan nama ajaa'ibu biyya biraa fakkaatteedhan shawaroobit naannoo amaaraatii beeta biyyuma biraa wayii fakkaatteedhan amma qulqullooftee naziifa taateedhan wattakka hafuura baafatteedhan nama magaalaan sun kalaaf amma akka barbaadeetti namni bartuu dhagahumaan jiraateedhan abbaa fedhe alaabaa ofii dhaabatee bakka baratti fataa jedhee iddoo seena qabeetti ijoolleen teennatti dhumteedha tawalloo sanfaatti alaabaa dhaaban jaan abbo waan nama gammachiisu yaaki gammachuu gugurdaa jira kakkana kana fa'a jira amma namooyyuu oduu amma akka nagayetti waraanni gara dabra sinaatu seene natti fakkaata intarneetaaf akka ta'eetiin informeeshinii argachuu dhabne malee amma inumaayyuu shawaroobitiin qaata bira kutanii dabra sinaayyuu seename jedhaa jiranii
walii galatti ka jarana wanni abiyyiin qabu waraanni kaleessa dhume akkuma isin dhageeffataa turtan humni abiyyi ahmad dhaabachuu hin dandeenye kun faraxxate shawaa giddu galeessaatiin wanni seenee jira. Tuni amma dubbii dhumtuudha lafaa cittee jedhe amma waan tokko wal gorfannu amma oromiyaa yoo seename dubbiin maal ta'uu deema. Magaalaa bilisa baatu oromoo qabeenya kee eeggachuu si barbaachisa. Amma tana walii dhaamna laa har'a haasaa marroo irratti isinii dabaluu dhufeera. Marroon isin gorsaa ture har'a ummata keenya ummata marroo hayyoonni oromoo illee ergaa kana dabarsutu isinirra jira. Qabeenyi oromoo fireen takka baduu hin qabdu. Waajjirri tokko diigamuu hin qabu. Biiroon takka diigamuu hin qabdu. Manni yaalaa tokko cabuu hin qabu. Kanarra dalaguu isinirra jira. Ummanni keenya fakkeenya marroon har'a haasaa inni haasa'e keessatti qabeenyi maaliif bada? Jarana abiyyi waan biyya san keessa jira fudhatee hin baduu bara. Waan takka wanni isin himnuun nuti shiftaa ganda keessaa baasuudha. Warra kadiiree gandarra shuman ummata irra taphatu dheessaa jira. Garuu waajjirri keessani abiyyi yoo ofii isaatii edana ka'ee deeme jarana waan biraa dhiisi. Oromiyaa hunda keessaa mana gidaamiidhaa fi waajjira mana yaalaa fudhachuu dhiisi. Paarkii jedhee ka ofii isaati ijaaraa ture jechuudha. Paarkii Onxooxxoo, paarkii Maarree jedhee ka babbareechisaa ture kanaayyuu dhiiseetuma deemuu eda. Fudhatee baatee hin deemu bar. Yoo wareegamellee abaaboo matakkatti irra kaayanii fi biraa kutan malee yoo ka baqatus ta'e abiyyiin waan biraa dhiisaati. Paarkii kana fudhatee hin deemu sinin jedha. Paarkii Manxeexxoo jedhee paarkii biyya san keessatti maayii kana ijaaraa ture. Paarkii san fudhatee hin deemu. An dhaamsi isinii dhaamu. Wallagga afran dabalatee Oromiyaan asiin zoonii kibbaa amma shawaa giddu galeessaa gara shawaatiin walloon dachiin isii bilisa baate ummanni keenya walloo qabeenya keessan eeggataa jirtan baay'ee bareedaadha. Qabeenyi keessa waajjirri takka kan cabne waajjira mootummaan duraan itti fayyadamu nama bakka buufattanii namni sun isin tajaajiluu qaba malee mootummaan keessaa baqateen zarafnaa qabeenya kanan fuunaa mana birrii no abadan wanni akkasii tasallee argamuu hin qabu. Dhaamsa kana gadi fageessee har'a marroon ummata keenya kana gorsiisaa ture. Hayyoonni Oromollee kanarra dalaga. Sababii isiniif hima. Waan amma dabara shawaroobit keessatti ta'e mara isinitti himnu mistira waan ta'eef jechuudha. Kanaafi dachii Oromiyaa keessaa wanni akka qeensa kiyyaa takka bahuu hin qabdu. Qabeenyi Oromoo waraana adda bilisummaa Oromollee kanarra dalagu isinirra jiran. Nu waan kennan jabeeffanna. Oromiyaan teenna. Walloonis qabeenyi kee takkas keessaa bahuu hin qabu. Kan isitti dabalamu malee. Asii yoo shawaa giddu galeessaa waraanni ka shawaa seenu taate lilmoon takka shawaa keessaa bahuu hin qabdu. Qabeenya Oromooti. Oromoo qabeenya kee jabeeffachuu sirra jira. Waan kee tiifachuu sirra jira. TDF yoo dhufe wanni isaa aayilaandii takka Oromiyaa keessaa baasee gara dachii isaa uf hin jiru abadan. San ayyamuun nurra hin jiru jechuu kiyya. Ijoollee waliin jirtan kanarra dalaga. Maaliif kana isiniin jaa abiyyiin kaleessa isa dhumaa mataa ofitti hidhe. Isinitti himnaanu amma abiyyiin kute kaleessa mataa ofitti hidhe amma sa'aatii kana wal lolaa jiran isiniin jaa wanni kun sobaa miti bara. Waan qabatamaati nu kijiba naasofnu kaleessa waraana rukute yeroo sadi dirooniidhaan waraana isaa machal godhe waraana gara 70. Raayyaa ittisa biyyaa jedhee kadaan irratti asii yareettu. Kanaan alatti wanti amma dalagamaa jiru wanni biraa Oromoon haasaa marroo anarra dhageeffadhe keessatti waa baay'een naa ife. Oromoo gidaamii magaalota har'a Wallagga keessaa dachiin guutuun bilisa bahe maaf hin eegganne qabeenya keessaa. Isin hundi raayyaa ittisa biyyaati har'a namni har'a gadi bahee haasaa marroon haaseessan dhageeffataa oole ummata Oromiyaa bulchuu danda'udha. Ummata Oromiyaa jijjiiruu danda'udha. Waraanni har'a bakka san magaala matakkatti san keessaa sagalee las godhe magaala matakkatti san keessaa waraanni bahe Oromiyaa guutuu bilisa baasuu hin danda'u hin danda'a. Kanaafi yoo bilchiginnaa waajjira dhiistee gidaamii keessaa baate ati qabeenya saamuu sirra jira no biiroo takka seentee qalama takka hin fuudhin qalama siin jalaal daftara kana maa fuutamaa no hin fuudhin hoogganaan kee marroodha bulchiinsi magaalaa sanii nama si hoogganu godhadhu qabeenya keessan tiifadha. Wallahi kana jala sararee sitti maan Oromiyaa teenna keessaa dachii takka keessaa qabeenyi takka bahuu hin qabu barbadaa'uu hin qabu. Mootummaan kun ofii isaatii dhufee diroonii nuu yoo dhaye falmannee akka inni diroonii san dhaabu gochuudha malee akkuma amma walloo rukutaa tureemi walloon injifatte dirooniin isaa isa dhumaa irratti waraana isaa rukute. Oromoonatu sii malaal dachii Oromiyaa keessaa lilmoon bahuu hin qabdu lilmoon takka baatee gara biraa deemuu hin qabdu marroonis kanaaf dalaga gammachuunis woboonis kanaaf qabsaaya nutis wanni galgala ganamas teennee diqqaan nu arrabsee guddaan nu arrabsuuf kanaafi. Lilmoon takka Oromiyaa keessaa bahuu hin qabdu. Qabeenya keessan ammoo isintu eeggata. Marroon loltuudha. Bakka xilaan jiru dhaqee xilaana isin keessaa oofa. Dachii kee ka eeggatu. Mana kee ka eeggatu. Waajjira kee ka eeggatu. Biiroo kee ka eeggatu. Qabeenya kee ka eeggatu. Abboo sitti maan abiyyiin waan biraa dhiisi yoo ka biyya san keessatti jijjiiramni dhufu taate paarkii ufii isaatii akkatti umrii itti gutee paarlaamaa biyyaa irra taa'ee paarkii yenuunu mannem
altaaggasanii iyyanee birri noo sartuwal jedhe paarkii onxooxxoo birrii kiyyaan hojjechiisee nam takka saantibii takka natti hin kenninee jedhe har'a paarkii san fudhatee deema abiyyiin no fudhatee hin deemu walla achuma dhiisee deema. Kanaaf Oromiyaan paarkiin kunis keeti. Abiyyiin jiraatee dhiisee suni waan biraati. Garuu Oromoon qabeenya keetiifachuu qabda. Waraanni adda bilisummaa Oromoo har'a yoo fakkeenyaaf magaalaa Gidaamii bilisa baateemi waajjirri mootummaa eeggamuudha qaba. Nama bakka buufachuu isinirra jira. Waraana adda bilisummaa Oromootiin walii galtanii eeggachuu isinirra jira. Magaalaa keessan daangaa keessan. Kana yoo godhuu baattan maali qabsoon keessan? Yoo waraana bakka abiyyiin kutee kadiireen duraan isinidhaa turte fiide ati dhaqxee daftara kana fudhattee hojii gabbaate maal si fayyada? No. Kuni waan ta'uu qabu miti. Kanaaf wal gorsaa rakkina jiru walitti himaa qabeenya Oromiyaa keessa jiru keeti. Marroon qabeenya Gidaamii keessa jiru gara geessuutu akkasiin qabu. Fakkeenyaaf amma naannoo Amaaraa kana keessa Tigraay qabeenya naannoo Amaaraa keessa jiru feetee yoo Maqalee akka galchitu taate marroon dhufee yoo Gidaamii qabate Gidaamii keessaa fe'ee gara biraa keessa no qabeenyi Oromiyaa Oromiyaadhaafi. Shawaan kaabaa yoo bilisa baate achuma hafaaf qabeenyi sun fe'amee gara takkan geeffamu. Gidaamiin bilisa baate qabeenyi Gidaamii keessa jiru fe'amee gara takkan dhaqu. Naannoo Amaaraa keessa ka jiru garuu Tigraay feetee yoo Maqalee galfate sun ilaallatu rakkina kennaa miti sun. Iraasuu godda. Oromiyaa keessaa lilmoon ba'uun qabdu garuu. Oppodiyoon faraxxaxuu bichaa faraxxat. Keeniyaa maan ka baate of agarti jira. Sitti maan dhugaa Keeniyaa kama Keeniyaan baate of agarti. Garuu qabeenyi keeti. Atanaa waan kanarra walii tumsine marroo bira dhaabbattanii waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbattanii hayyoonni kenna poolisiin humna addaa Oromiyaa marroo waliin taatanii qabeenyi Oromiyaa eeggamuudha qaba. Waraanni amma Oromiyaa seenee jira. Ka duraan jiruu miti ka addisii waraanni naannoo kibbaatii dhufe waraanni Tigraay Oromiyaa seenuudhaaf deema edana yookaan boriififtaan. Shawaa kaabaa keessa qabeenyi jiru lilmoon takka baatee Oromiyaa keessaa ba'uun qabdu lilmoon wallaahi isinitti hima dhugaa rabbiyaan. Kanaafi sangochuu yoo ka barbaadan taate isin hundi keessan marroo ta'utu isinirra jira. Yaa Oromooti ilmaan tuulama isin hundi keessan marroo sodaa takka malee oppodiyoon abadan kutte kijiba isin laalina ka jarra OBN irra baate eessarraa nuu bilbilte echarraa dawwalte achirraa dawwale maasi fayyada kun dawwaluu miti dubbiin akka deeggara baay'inaan qabaachuuti diyaaspooraa Oromoo wanni caalu hin jiru. Marrootu nama nu godhe gaafa marroon nama nu godhe wajji dhaabannee nama ta'uu nurra jira. Oromoon biyya keessa jirtu hundi keetis nama ta'uu sirra jira. Baay'inaa yoo taate diyaaspooraa Oromoo wanti ga'u takka hin jiru biyya alaa kana keessatti. Bilbila yoo naa dawwalee jetteen yeroon argatan horofa walinaa soosiisu baay'ina irraa jechuu kiyya. Kanaafi ajandaa oppodiyoon achi marqitee as marqitu dhiisa. Abiyyiin kaleessa galgala mataa ofitti hidhee har'a sa'aatii kanatti walgayii atattamaa waamanii wal fixaa jiru. Qabeenyi kun akkas ta'e ati birrii fidde fuudhee ati birrii eessa geessite ati birriin kun eessa dhaqee baajanni raayyaa ittisa biyyaa dhumate uummanni si birrii haa sassaabuu ka gaala qabu gaala haa kennu ka re'ee qabu re'ee haa kennu yaa uummanni illee amma waan qabu fixate qaata re'ee kennaa fixate qaata hoolaa kennaa fixate qaata sangaa kennaa fixate lubbuu isaanii qofarraa fuutanii yoo geessitan malee uummanni sammoo waan isinitti kennu hin qabu. Isinii kalaami Oromootiyya kanaaf jarana amma gizeen teenna Oromiyaan teenna. Tigraayis waan qabeenya Oromiyaa keessaa baafnee gara Tigraay feena jettu yoo ka yaaddu taate sun Oromootu dhoorgata. Marroo qofaa miti waraana adda bilisummaa Oromoo qofaa miti. Oromoon hundi dhufe qabeenya oppodiyoon biraa baqatte kenna. Asuma nuu turuu qaba. Lilmoota kanu keessaan tuqina. Nu isin hin tuqine kaleessallee. Ka isin tuqe shiftaa Abiyyi Ahmadi. Dhumate tanuma wanni isin jechuu qabdan. San yoon godhin bakka gayanitti qabeenya saamaa yoo ka deemamu ta'e rakkoodha. Kanatti dalaguu isinirra jira. Warra amma Abiyyiif jecha nama arrabsu isaan guyyaa itti gadi bayanii uummata kana laaluu dadhabantu dhufaa jira. Yoo ka guddatu ji'uma takka yoo fageessitaniif ji'uma lama. Warri har'a Abiyyi Ahmadiif jecha isin arrabsu. Warri Abiyyi Ahmadiif jecha akkas goona jedhu. Warri Abiyyi Ahmadiif jecha akkas taana jedhu. Warri Abiyyi Ahmadiif jecha amantii jijjiiradha jedhu. Warri Abiyyi Ahmadiif jecha hadiisni rabbiitu hin jiru jedhu. Warri Abiyyi Ahmadiif jecha quraanummaanuu soba jedhu. Guyyaan isaan gadi bayanii uummata Oromoo kana laaluu dadhaban dhufaa jira. Fagoon jiru warra qubaan laakkamaa jechuu kiyya. Akkatti isin saalfachuudhaaf deemtan warra Abiyyiidhaaf jecha nama arrabsitan warra Abiyyiidhaaf jecha hadiisa kee waakkatte warra Abiyyiidhaaf jecha quraana waakkatte warra Abiyyiidhaaf jecha abbaa kee waakkatte warra Abiyyiidhaaf jecha haadha kee waakkatte warra Abiyyiidhaaf jecha amantii kee waakkatte Abiyyi dubbiin isaa qubaan laakkamti isin jechuu kiyya. Rabbiin ati Abiyyiif jecha waakkatte suni kaleessa akka Abiyyiin Ahmad ofii isaatii rukutu godhe diroonii isaatiin. Diroonii isaatiin akka inni rukutu godhe jechuudha. Mootii mootota hojiin jiru kanuma. Kanaaf Oromoon jabaachuu qaba.
marroon haa galatoomu osoo inni beekkatee hin bilisoomne nuun jechuu baate sila harka marannee teenna. Jawaar fa'aa bilisoomne jedhanii bilisummaan isaanii mana hidhaa seentaate. Bilisoomne jedhanii fuudhanii qaallitti galchan. Har'a du'a, bor du'a, iftaan du'a, iftaan achi aanu du'a osoo jennu Jawaarillee har'a eege. Ta'amma boodaallee anaafis ni miti Jawaariin lubbuu isaa ka eege. Rabbitu isa eege. Yoo rabbiin lubbuun kee guyyaan kee dhume Jawaariin jedhe dhumateera. Yoo rabbiin ammallee hin jiraatta ganaa kana caalayyuu jiraatta rabbi isaan jedhe hin jiraata. Oromoo situ eege Jawaariin? No. Wallaahi billaahi inni ummata Oromootii fi rabbi qofa abdadha jedhe. Oppodiyoo sin abdadhu. Mootummaa Itoophiyaa ofiin jedhu sin abdadhu. Rabbii fi ummata Oromoo qofa abdadha jedhe Jawaar. Ummanni Oromoo humnaaf qawwee sodaaf waa isaa godhuu dadhabe. Ka ammoo laaleen taa'u akkanatti laalu jedhe kuun bosona seene. Ka akkanatti taa'ee laalu jedhe kuun itti deemee Abiyyiin Ahmad Rasaasan addarra dha'ee ajjeese. Ka isarraa hafe ammoo gubataatuma jiraachaa jira kun. Jawaarinoo anaafi miti siifillee miti rabbumatuyyuu guyyaan kee ammallee hin geenne jiraadhu jee. Riskiin tee ammallee numa jirti qocadhu. Ati anaaf ummata kee abdatte ummanni kee ammoo zaalima dura dhaabbachuu dadhabe. Ana ammoo ka zaalimni sun na dura dhaabbachuu hin dandeenye lubbuu keessi kaaya jedhe. Rabbitu kaayee Jawaariin. Abiyyiinis yeroo baay'ee ajjeesuuf yaale hin milkoofneef. Dhumate kuni dubbii rabbii keessa hin gallu. Ta Jawaar dubbii rabbiiti. Rabbitu isa jiraachise rabbitu isa ajjeesa. Allaqe. Yoo du'es ammoo seenaan qabu Oromoo. Waan inni irratti du'e galmaan ga'uudha hojiin kenna. Jawaar maaliif hidhamee beekuun nurra jira jedha. Ammumaa yoo osoo lubbuudhaan hin du'inu. Dhugaa Jawaar ta jirtu osoo inni lubbuun jiru himuun dirqama kenna. Nam tokko maaliif waa'ee Jawaar dubbattanii jedha. Dhugaa jirtu osoo inni lubbuun jiru dubbachuu caala. Gaafa inni du'e baay'ee nama du'e baay'ee faarsaa jirra. Hacaaluu gaafa inni du'e faarsine. Nadhii Gammadaa gaafa inni dhabame faarsine. Waaqoo Guutuu gaafa inni dhabame faarsine. Jaarraa Abbaa Gadaa gaafa inni dhabame faarsine. Taaddasaa Birruu gaafa inni dhabame faarsine. Hayilee Fidaa gaafa inni dhabame faarsine. Usmaayyoo Muusaa gaafa inni dhabame faarsine. Jawaari maa yoo osoo inni lubbuun jiru faarsine maal ta'a? Yoo nuti Jawaar nama jabaadha jennee seenaa Jawaarimne hindu asif fakkaata? No. Anaa miti ka riskii namaa dheeressu Rabbi. Guyyaa kee ka dheeressu Rabbi. Abiyyiin osoo ajjeesu akka Abiyyiiti nam tokko hin jiraatu. Osoo akka Abiyyi Ahmadii namni tokko namni jiraachuu danda'u hin jiru. Rabbiin garuu guyyaa fedhe si ajjeesa, guyyaa fedhe si fuudha, guyyaa fedhe si kaaya, guyyaa fedhe si balleessa. Kanaaf jarana dubbii Jawaarfaa ajandaa kennaa miti. Nullee isa eegaa hin jirru. Nullee isa hidhaa baasuu hin dandeenyu. Oromoo Jawaariin hidhaa baafadhu ka'ii warri jettan kaleessa jechaa turree dadhabne. Har'a ammoo Jawaar hidhaa baa'us dhiisus qabsoo amma itti fufee jiru kana qofa eeguudha malee Abiyyitu hiikaa, Oppodiyootu hiikaa, qeerrootu lafaa ka'ee Jawaar hiikaa santasumallee yaadina. Namni waan san yaadda warra siyaasa hin beekne. Qeerroon Jawaar gadi baatee baastus hin jirtu. Oppodiyoon Jawaar hidhaa baastus hin jirtu. Jawaar yoo ka hiikamullee ta'e eega mootummaan biltsiginnaa jedhamu kun dhukkuttaayee bututee inkitkit jedhee kuun baqatee kuun hidhamee achi booda yoo hiikame malee yoo lubbuun jiraate yookaani Oromoo wayituu har'a lafaa kaatee Jawaar hidhaa baastu hin jirtu. Kana ummata keenyallee hin sobnu haquma jirtu isinitti himna. Jawaar hiikamus dhiifamus waan amma dalagamaa jiru kana booda waraana gaggeeffamaa jiru kana gaafa Itoophiyaan mootummaa argatte gaafa Itoophiyaan tasgabbii godhatte yookaan mootummaan kun kutee biyyi sun mootummaa seeraa dhaabbatte gaafa saniin alatti har'a inumaa yaadamu. Oromoo Jawaar eenyu si haa baasuuf teetta yoo ka jettan taate kaleessa jennee jennee isaa uummanni Oromootu hin jiru jennu tokko dirasi deemnee marroon uummanni Oromoo hin jiraannu hin jedhe nutti argisiisaa akkasumatti. Kanaaf jarana waan akkasii sanaa sa'urra humna dalagamaa jiru sochii ka godhamaa jiru marroo dabalatee waraana adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa hunda keessa jiru kana tumsuudha Jawaar hiikuun. Tanuma namni marroo tumse yoo Jawaaruu lubbuun du'e dhugaa isaanii baasa jedhee yaadaan. Namni waraana adda bilisummaa Oromoo waliin dhaabate yoo Jawaaruu jiraachuu baate haqa Oromoo bakkatti deebisa jedhee yaadaan. Jawaar jechuun Oromoodhaaf qaaliidha. Kuma caaluun jedhe yoo jiraates yoo du'es. Waan Jawaar jammare san xumuruudhaaf anaafsitu waadaa seenee ka'uudha qaba. Wareegamuufis wareeguufis. Bakka kanaan goonetti Jawaarii mana hidhaa jiru qofa faarsuudhaan Oromoo dammaqi jechuudhaan hin ta'u. Gadi baatee akka marroo kanatti ofii keetii dammaqxee nama dammaysuus irra jira jechuudha. Warri biyya keessa jirtan ergaan ani isinii dhaamu kanuma. Tanaan alatti Jawaariidhaaf wanti mana keessa taa'amee haasa'amee Jawaarii godhamu hin jiru. Sinii gala Jawaar yoo du'es Oromoo tana caala wanni sii godhu hin jiru jedhee innis kaleessuma sitti hime. Ayyoo du'es yoo jiraadhes saba kanaa waan silaa dalagu dalage
seenaa kiyya xureessuun barbaadu har'as taanaan Oromoo ta'ee dhaladhe Oromoo ta'ee dojee murteessee hidhaa jira. Edana yoo isarra gayan inni gara isaati waan hunda xumure. Achi booda waadaan ta'e nuti ta Oromooti. Warri nadhii gaafattan nadhiin har'a dhalate mana hidhaa jira. Kakaleessaa katarre dhiisi. Kakaleessaa gaafii gaafachuu dhiisi. Har'aa ka lubbuun jiru gaafattee maal keessa jirta jettee Jawaar gaafattee diida'oo siin jedhe sit dhufee Oromoo koo siin jedhe sit dhufee gaafattee waan inni keessa jiru gaafachuu sirra jira. Taanuma dubbiidhaan isinitti himu. Kanaaf sochii marroon jalqabe Oromoon hundi akka Oromootitti ka kiisaa waan qabne informeeshinaan ka ufii keetii silkii harkaa qabne dawwaluu hin dandeenye nama silkii qabu bira dhayxee guluftee fiidee Abiyyi makiinaa haganaa waraana baasee gara na fe'aa jira gara waraanaa bilisummaa Oromoo. Kana qofa godhe. Kana goote taanaan seenaa keessatti dalayde taarika. Yoo silkiin qabaanne fiigii nama silkii qabutti himi informeeshina kenneedhi. Tana qofa sirraa barbaada. Gaafa tana goote qabsooyte. Har'a injifachuu ka dandeenyu Abiyyi Ahmad informeeshina qofaan. Biltsiginnaa injifachaanii ka turre informeeshinaan kana caalatti ammoo waraanni Oromiyaa hunda seenaa waan jiruuf informeeshina qulqulluu barbaanna waan ta'eef Oromoon informeeshinaaf qopheessuu qabtan piloomaasiitii mire daangaa mara dhiibamtee Amaara keessa Oromiyaa keessa gara zoonii kibbaa zoonii giddugaleessaa asiin Guji Boorana kallattii maraan dhiibanii basaaftu Abiyyi Ahmad Finfinneetti ol galchan. Achi booda tabaasaa boor argatte tafiisaa dhayatte baatee tuun Keeniyaa tuun Suudaanii tuun Jibuutii tuun Awurooppaa martisii yaatee sutti warra hafte hoo walitti qaqqabanii mana seeraa galchan. Achirraa seera jira olaantummaa seeraa murtee seerri itti kennama. Amma santu dalagamaa jira. Finfinneetti galchaa jiran jara baddu warra ummata saamaa ture. Martisii bar Finfinnee saabatte kondominiyeemii jaruma guutee jiram. Keessaa gadi yaasuudhaaf deemamaa isin jechuu kiyya. Kuni informeeshina. Kanaaf Oromoon informeeshina jabeessa. Finfinnee keessaa yoo Abiyyi makiinaa takka baase makiinaa waraanaa dafaa informeeshina kenna. Wayita waraanni isaa dhufu waraanni kun mishigii qabatee eegu haala salphatti waraana isaa booji'uu danda'a. Tarkaanfii irra fudhachuu danda'a. Kanaaf informeeshinni barbaachisaadha waan hin argamne jechuu kiyya. Dirqama namni marti waraana seenee loluu hin qabu. Informeeshinni baqiidha. Kana irratti dalaguun hojii keessanii Oromiyaa seenamaa jira. Edanaayyuu maaltu beekama? Amma Dabrasinaa seeneera waraanni dachii Amaaraa keessaa bahee waraanni Abiyyi Ahmad humni isaa kan inni achi jiru eda rukute barbadeesse waraana ofii tahafte waraana kana dura dhaabbachuu hin dandeessu. Ammas ammoo reenjarii uffata adda baasuu waan hin dandeenyeef waraanuma isaa deebisee rukuta arras. Maaliif uffanni waraana bilisummaa Oromoo uffatuu fi waraanni Tigraay uffatu uffata Itoophiyaati. Reenjarii Itoophiyaa ta'ee jira. Tokkocha isaa beekeen dhawa Abiyyiin dirooniidhaan lafoodhaanuyyuu shakkii keessa galee tokkosuudhaaf sadarkaa kanarra jirti biltsiginnaan isiniin jechuu kiyya. Abiyyiin biyya achi laaqee as laaqee walit dha'ee mataa miila isii wallaalee sadumaa irratti. Kanaaf wanti amma informeeshinni 4 kiiloodhaa dhufe sun dhugaa taanaan wal fixaa jiranii namni mallaqa dhoorgataa jirullee hin jira walitti gargalanii jeneraalonni akka Baacaa Dabalee maarree yaanii wal mormaa jiru. Kun isintu kana balleessee kun numaan rakkoo qabnaan rukuttan xayyaaraan jedha wal fixaa jiran yaanii walumaa galatti dubbiin dubbii jajjabduudha. Kanaaf uummanni Oromoo jabaadhaa isiniin jenna akkuma isiniin turre kaa duraan kanaan dura Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraatti uummata isaa achi keessaa baafataa ture. Turkiin isa dhumaa irratti akka isin agartan kana Turkiin dheengadduma Abiyyiin dhaqee waliin waan takka jedhe uummanni kiyya akka tattamaan Itoophiyaa keessaa gadhiiftanii baatan ka jedhu mootummaan Turkiillee ergaa dabarse nam tokko uummata isaatiif jecha mootummaa yaaduu namni mootummaa Itoophiyaa keessatti uummata isaa dhiisu hin jiru. Sababiin isaa gaafa rakkoon baay'ate ummata sanirra miidhaa yoo ga'e eenyutu nama miidhee eenyutu itti gaafatamare. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa haga biyyi sun tasgabbooftutti namni kamuu namni nagayaa biyya san keessaa bahee biyya ofiitti deebi'uun uma jiru sirriidha kun. Fakkeenya yoo yaadattan Afgaanistaan keessa waan ta'e akkanaa kana jechuudha. Mootummaan kun halkan takka meeshaa guddaa tokkocha Finfinnee yoo tokko san ummanni Finfinnee san jiru marti jeequmsa guddaa dhalata. Kanarraa akka ka'e addunyaan ummata isaa baasaa jira. Amma informeeshinni gara Tigraay dhufaaru Tigraay amma gara Dabrasinaa kanarratti meeshaa gugurdaa rookeettii kan akka waan xamaddee jedhaa jiraniyyuu I don't know sanaga addunyaan ayyamtutti ani waan rukuttullee natti hin fakkaatu garuu dubbiin jabaachaa jira. Kana beekaa addunyaan waraana isaa baasee araarri Abiyyiin Ahmadii dheengadda godhuudhaaf yaale sunis fashalaa'ee jira. Araarri sunis hin taane Tigraay Abiyyiin Ahmad aga seeratti dhiyaatee
yakka dalagee fi itti gaafatamummaa namni marti fudhatutti araaratti hin seenu jedhanii jiranii waa baay'eedhanii hin qasi saddi lafa kaanii sunis abusaanjoon jedhan jaarsummaan isaallee fashalaa'ee ani qaleessuma isinitti hime dubbiin amma booda jaarsummaan dhumuutu akka hin deemu jiru awwaan takka waan jala jalaree isinitti himu amma inumaayyuu oppodiyoon carraa jaarsummaa argachuudhaaf hin deeman isiniin jalaal oromumatti araaramuudhaaf yeroon isaanii dhaqqabaaf hin jiru oromoo bitachuudhaaf yeroon isaanii dhaqqabaan hin jiru eenyutu nyaachisaa jira abiyyi ahmadtu nyaachisaa jira isin waliin markabarra jira jeeni odomaa isaan gatta'anii mari'atanii jarana nama mootummaa ce'umsaa goonuu akkanatti hin bannaa jedhanii osoma jarri walitti siqanii hin mari'atin waraanni finfinnee dhuunfatte ma arguuf deeman takkatti nafuudhaaf hin deemtu kanaaf jarana wanni nutti mul'ataa jiru maali oppodiyoon biyya bulchuu dhiisaa isin araarama deebitee oromoo miila irra kuftee oromoo araarfachuu argachuudhaaf hin teettu yerommaan sunuu hin jiru isiniin jechuu kiyya yerommaan sunuu hin jiru akkuma amma naannoo dasee kombolchaa shawaroobii tartiibumaan dhufe kanatti yakkamaan kun dheessee kun baqatee kun seera dhiyaate bifuma saniin itti fufaa jira malee yeroo gadi taa'anii oppodiyoon araaraaf oromoo balleessine gaafii nu gaafattanii deebii isin hin deebifne oromoon kaleessa gaafii maalii gaafate abbaa biyyummaa gaafate finfinneen ta oromoo haa taatu afaan oromoo afaan federaalaa haa ta'u daangaan oromiyaa haa sarramu hidhaaf ajjechaan nurra haa dhaabatu oromoo irraa dararaa dhaaba lafa oromoo saamuu dhaaba gaafii tana takkatti yoo abiyyiin deebise oromoon hin komatu takkatti nu hin deebisne odomaa inni maal fiddan waggaa 1,000 isin caccabsa akka lafaan kaan isin godha yoo nan deeggarre isin dhabamsiisa afaan keessan balleessa amaariif kutaa tokko waa jalqabu osoma inni nuun jedhu barri isaa kute amma carraa gattaa'ee araaraaf oromotti araaramuu argachuudhaaf hin taa'u kana eenyutu harkaa fashaleesse ilmaan Taaddasaa Birruuti ilmaan Waaqoo Guutuuti ilmaan Jaarraa Abbaa Gadaati ilmaan Hayilee Fidaati waraana adda bilisummaa oromootu kana godhe sigalee wobootu kana godhe jaalattanii jibbitanii gola oromiyaa mara keessaa bookkisa waraanni adda bilisummaa oromoo kondominiyeemii finfinnee keessa ciisaa jira waraanni adda bilisummaa oromoo kondominiyeemii finfinnee keessa isin bakka biraa dhiisaati oromiyaan hundi finfinneen keessi hundi waraana adda bilisummaa oromooti kanaafi waan nama gammachiisuu dhugaa rabbiitti qabsoon kun akkatti daddafee tiniin xumurama jenneen eyne garuu haganu yaanni olitti daddafee jira akka malee isaan maal jiru beeytanii inuma geejjiban amma mee fakkeenya Mustafa itti bilbila Mustafa Jaarraati dawwalaame kamiseen bilisa baatee moo harkaa biyya Ahmad jirtiidha gaafadha Mustafa kamiseen harka kenna jirti siin jedha kombolchillee kamiseellee abbichu harka jirtiidha Mustafaan jarri bakka finfinnee iyyuu gaafa bira gaanii harkaan salsalata harkatti malee nama nan jarrisu kanaafi mee amma ijoolleen biltsiginnaa Mustafa dawwalaa dubbisa waan takka akkasuma siin jedha shawaaroo biti qabatamtee Mustafa siin jettanii waan takka siin jedha bakka juntaan barbadaa'e siin jedha jara akkanaa kanatu iyyuu Abiyyi Ahmad qilee kaayee jechuudha kabraa isa dhumaa irratti hiriira Ameerikaa keessa godhame agartaniimi hiriirri suni hiriira Abiyyi Ahmad taaftee boolla qotee gadi fageessee awwaalu baay'achuu miti ummanni hiriira baay'ee jechuun ummanni Amaaraatiif ummanni Eeltiraa baay'achuu miti osoo akkuma jiraniin hiriira baay'ani namni jalaa dhaga'u takka hin jiru sababiin isaa maali maaliif jalaan dhaga'amne nama ajjeefnaanu ayyamaa ja'anii jiranii bar ajjechaan Itoophiyaa keessatti dhaabachuu hin qabu duuti itti fufuu qaba zarii Oromoo xururuu qabna zarii Tigraay lafarraa dhabamsiisuu qabna ja'a jiranii bar rakkoon irraa furaa miti bar hiriirri isaan bayan bar akkasii bar takkatti nafuun qabdu Oromooni takkatti nafuun qabdu Tigraay hiriira akkana akkamitti dhageette addunyaa nama ajjeefnaanu ayyamaa nama jedhu agartaniisi hiriira akkasii qo'anii bar santuuyyuu dippiloomaasii Abiyyi bu'aa buusa Eeltiraan alaabaa isii qabattee jarri kun Amaaraa alaabaa isaanii qabatanii ayyama nuu godhaa ummata Tigraay lafarraa balleessinaa ayyama nuu godhaa ummata Oromoo lafarraa balleessinaa shanee waan jedhamu hin jiru mootummaa waan akkana nama ayyamu taasumallee kun inda'um taafteeyyuu itti waxxarsiisee itti jabeessee akka Abiyyiin nama waa takka hin beekne ta'e itti jabeessa malee wanni takka isiniin jedha Oromoo imbaasaaddarri takka mootummaan addunyaa tokko gurra kennuuf hin jiru inuma ijoolleen biltsiginnaa amma gowwaa jechuu dandeessa garuu anatu siin jeelaa sakandii takkaaf namni waan amma jarri haasansanii gurra kennu hin jiru kun ummata akkami jedhan akkana afaan qabatanii ummata beelaan dhumaa jiru addunyaan bar dheengadda hubatte bar artistii dishtaagina inee alzafnem ka jedhe san maal godhan beeytu maal godhan hin zafanu jettee dhiisuun qabdu yoo atin sirbine likkii si galchina jedhaniini. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wallahi ajaa'ib. Dishtaagina yoo ka yaadattan taate taarikuu jechuudha. Alzafnim gurbaa gaafa san jedhe cinqaa itti buusanii si dhabamsiifnamoo gadi baatee sirbita jechuudhaan dirqamsiisanii gurbaa kana addunyaan gaafa kanarraa akka mootummaan kun mootummaa shiftaa ta'e hubatu. Mucaa kana gadi baasanii ajjeefnamoo dhuma gamtee.